sirni Itoophiyaa Oromoo ka ajjeese, ka nyaate, ka liqimse kanatti jirra jechuudha. Kanarratti gaaffii siyaasaa ol'aanaa ka sadarkaa tokkoffaatti ilaalamudha qaba Oromoo. Sirna kanaafi waan kanarraa. Kuni deebi'u malee furmaati tokkollee akka hin jirre immoo ni mirkaneessinaaf. Kanaaf ergaa nuti Itoophiyaadhaaf qabnuu fi warra Itoophiyaadhaaf sirna sana harkaa qabaniif qabnu Itoophiyaan sirna Itoophiyaa warra harkaa qaban kijiba, imaammata kijiba, haasaa kijiba, propagaandaa kijiba kana ofirraa dhiisanii dhugaa ofitti haasa'aa jennaan jechuudha. Dhugaa ofitti haasa'u keessatti sirna hunda keessatti hudhaa ta'ee fuulduratti akka isaan tarkaanfachiisne kadhu waan lama. Tokkoffaan gaaffii uummata Oromoo fi gaaffii cunqurfamtootaa haqaan deebisuuf qophii ta'u. Kalammataa immoo uummatoota Itoophiyaa hundaatiif sirna dimokiraasii ka leejitimasii yookaan immoo beekumtii dhugaa uummatarraa isaan sirna sana irratti warra aangootti ol bahaniif kennu ka uummata of keessaa baase sirna kana gadhaabuudhaaf sirna dimokiraasii sana liqimsuu fi fudhatu qophii ta'u. Yeroo gabaabduu hangaafte kana keessatti yoo dhuguma akka haasaan nagaadhaan waa furuuf yoo ta'e qulqullinaan yoo hojjetanii isee kanatti deeman qofa. Kana gochuuf weerara waraanaa Oromoo irratti diriirsanii sadarkaa tokkoffaatti dhaabuun sun immoo isa dhumaatiif ka har'a dhaabanii borum ofirraa yeroodhaaf propagaandaadhaaf dachaasanii borummoo deebisanii diriirsanii labsiin labsamuu baate Oromoo irraa sirna waraanaatu jira. Kuni dhaabbatu. Uummati immoo fedhii isaatiin bilisa ta'ee ka barbaadu akka murteeffatuuf isa kana sirna isaa gallakkisu. Uummati kana qabsoo isaatiin argachuu qaba.